إني منك أبجارتي كباو إني هلا في مارين أتقاي أفلو لجراسو والسبب متو ما بيايوني بناموس أقولي نيجر يو ناموس أقولي كتاي ترى أنا ما رمسوري Fayyaan qabu wallaasin bareeda. Koi amma antana. Koi amma gargaarsa Muhammad Bayanii fi Ifrarraa suudhaaf inni deemu san maaltu walitti fide baran kanumaan na dhibu jira. Assalamu alaikum hundi keessanuu. Mucaan kun wanni inni ittiif wanni inni sadarkaa kanarraan isa ga'e waa'ee gargaarsaati miti. Nuti yoo mucaan kun dura kana dura gargaarsa gaafachaa ture jechuudha moo maali amma waa'ee gargaarsa isaa dubbachuun? Gargaarsa gaafachaa ture. Gargaarsa gaafachaa ture. Gargaarsa gaafachaa ture. Laalla lamma laalla. Wanni amma mucaa sana waa'ee Badhaasa yookiin takka wal keessa laguu jirtan dubbii wal keessa laguu jirtanii mee dhiifamallee naa godhaati yeroo takkaan dubbachuu barbaadan. Wanni amma isin jirta. Wanni amma jiru haalli mucaan keessa jiruu fi wanni isin ooftan dubbiin gargari. Aboo dalagaa keessa jiraate mutirraaf kaas gaase. No. Wanni amma deemu jiruu fi wanni isin amma haasoo jirta waan adda addaati. Waan amma jiru irratti fookas godhaa dhagaa ogitak Oromoo nama gargaaruu minaamin ka jiru gara kalifoonaa galatoomu namni fayyaa qabu gargaaramu dalagachuu qaba aadaa akkasii Oromoon dhabamsiisuu qabdi haa galatoomu kalifiyaatti isaatiif garuu wal dhagaa wanni deemu jiru geemii biyya Arabaatti deemte tana ijoolleen sun itti yaadaniiti micoota irra dalagan micoon tun intala Oromooti. Jarri gadhee waan kana dalage kun ammoo kaameraan isaanii footoon as baase qaama mootummaa biyya san jiruu fi umrii isaanii biyya sanitti fixan dhageeffadhaa waan dabre ni tolte wanni hundinuu jarri sunis akkatti naf maama bayaa mee waan xiqqisha taa'ee dhageeffadhati boonsa xiqqisha taa'ee maallaqa sanii ni liqiin fuusuun jara taa'ee dhageeffadhu xiqqishaati haasoo dubbii inni waa'ee kanarraa akkuma qabnu wanni mucaan tooppika san keessaa ba'ee jira. Amma Muhammad Bayaan dhugaa dubbachuu fi wanni badhaasaan jee keessa amma waan hin fudhadheen qabaa. Mucaan hirriiba sirraa fide guyyaa meeqa? Laala waan isaa jalqabaan qadhumatti isniima. Muhammad Bayaan mana naasirree isaa jira. Manni isaa hulaan qabu mana tokko iddoo taa'us nagarsiisee ture nama itti barsiise. Badhaasaa salaam nama afuriitu edalle asirra dubbatanii turan gaara mul'ataa. Badhaasaa salaam alaikum. Waalaikum salaam dhageeffadhu leeba. Namoonni mini dhiis badhaasaa kana namni hundi dhagee jira qoy wayin sitti hima. Na dhaga'u jirta? Dhaga'uutti hin jirtu badhuqa. Sheekottiin isarra gurguddoo shaadamtuu laafaanuu mana asiin babbanaa keessa ta'anii barachuu turan taakka jee. Seerrummaan sheeka namni kuni nama kana nama fayyaa qabu kamiila qabu kadeemee dalagachuu danda'u dirqiin gargaaraa jiru hin jiru. Nagayaan namni kun sana siraa taayyoo kabajaadhaan keessaan nama hanga takka dubbifatee gargaarame. Ifiin ajjeesa minaamin kajee funyoo bitanii fi gad erguudha. Maa if ajjeestaa wallahi Muhammad Bayaan akka jara kaanitti ajandaa godhodoon taane sirri godha tolchee bareechee. Si boonuuf godhaa yoo godhe lubbuu isaati ka godhe. Hai. Na leebaulla arra Muhammad Bayaan kun dhugumatti karabbi si argu osoo mucaan kun waan kana dhugaan godhee du'e sitti hin dhagaamu ati. Maaliif na dhagaama fakkeenyaaf itti yaadee godhate? Ni dhagaamu qoy dhuga waliin na. No. Wallahi akkas hin jeen. Filattee diibar waan takka yoo filatte maal godhu anamne yoo filattee diibar waan takka naan godhina. Wallahi nama ijaan guyyaa takka agartee usin dhagaam nama guyyaa takka hojaan agarte sin dhagaam. Yeroo takka jarrana kan laala akkam seete. Nu dhagaam. Khalifa deemime. Si qofan na fahama ammaas keessa. Yoo inni miidhame nu dhagaama na boocisa na qochaa ilmoon sa'a kana ilmoo qabuutti ilmoon inni dhaleessani na qochaati. Abboleesso nu warra miidiyaa irra jiru kana intala nama arrabsuudhaan amantii keessaa hin baay'achuudhaan as gubban nama xiqqeessuudhaan gargaaramaa namni gattaa'ee. Hin jiru haasa'u inni kana. Badhaasa bilbilatee Hamzaa Hajiitti bilbilatee Khaliifoo kottu Muhammad Bayaan tokko gargaara doolaara 200 fidii naan jee badhaasaan yoo Hamzaa Hajiin bilbilee doolaara 200 fidii naan jee ni gargaarama akkasitti naamusaan mucaa ta'oo manni isaa ulaan qabu mucaan isaa mana namaa keessa jirti kottu ol neenaa'oo naan jee wallahi garaan jabaadhu ni erga akkan nama arrabsee dhala nama arrabseeti miidiyaa irra bee. Okay alaan amma gaa Khalifa soor yeroo takka. Finna akkasitti. Yeroo takka dhiifama. Ayyee bakka kanatti amma mucaan kun arraan tana badhaasaan akkana naan jeeje badhaasaan mataan isaa maaliif mana kana banee waan kana sadarkaa isa gargaarutti takka namatti himee maaliif hin deemin?
Gurbaa waan ta'e jira. Namni quba qaban namoonni hin qaban tokko ta'u edda odoo nanuu isaaniin hin jeeni asirratti dubbatan. Nuti dureen godhuu haane badhaasaa keessan jira arsitti himnee meeda. laal badhaasa. Garuu haadha namaa tuttuqee asirratti ol bee ijoolleen achumaan adda facaati. Wani fa malee baawula waan tuttuqee kanaas ignore magoonee let's put on the side. Laal yaada amma khaliifoon jee kana namni laal badhaasaatilleen hogguwaa amma wanni kun irraaswaa jirra. Nama mataa ya abdi hanganas kenne khaliifoo gurbaan kun akkana hangana yoo jaame wanni kun easily can be fixed in a short abbreviation. Garuu haala inni itti deemaa jiru akkaataan aktii inni itti godhaa jiru it doesn't make sense. Gargaarsi tokko karaa kanaan dhufuu hin danda'u beekatte nama arrabsaa jecha badaa namaan jecha waan adda addaa post godhaa if miidha ammoo miidhaa saalaallee baa'ulla booda we regret nama kana nama tokko yoo dandeeme itti kadhiyaatu itti qabanii boo as deebi dhaabbadhu akkanaa miti akkitti nama beektaa gargaarsallee nama gaafatanii akkanaa miti akkitti namaan dubbatanii if miidhuun ifuma goddaa ta'e sumaa if dhabaa nuti guyyaa lama sadii ni goona it's over waan jaallatu kanan jee baranu yoo itti dubbatan I highly respect it namu yaada adda addaa qabna. Thank you. Na waan takka nu as faraarraa nu gaafachuun qabu yoo nu gaafates akka waan dalagee nu biraa qabu akka nu hulkineef inna maallaa kana qalditti hin Amma maallaqa caalaa wallaansallee ni fara gurbaan. Ilmoon teenyaa barakatti nu gaafattu qabdi beekatte. Ayyaa boo namni nama kolkolee nama gaafata waan ta'eef inni bar akka inni itti haadha teenya hunda gee bara haadha maakii tuquun haadhati. No, that's Injiraaso inni kana that's wrong. that's nonsense. Sanamni sawa waan takka meekan suuta yaate yeroo takka bishaan dhuga qabbanaa dhugaati. Tasgabbaa walaala maama bayaan kan. Namni maama bayaanitti Oromoo irraa gargaarsa harkate amma dura ni jireettanii yaaddanis. Waa'ee isaanii jecha gaafa intalti sun akkas taate rakkannee cinqannee waa'ee isaa nu cinqitee gaafa intala tana fuudhe gammannee aboo waan qabnu hiixannee gammannee dhiichifnee achi booda maarra jenna hoodho jennee dhiichifnee achi booda hayi intala duba maakii tana tan gaafa dubraatillee rakkoon qabu nama miidiyaatti amma jaartii namaa taatee jirti. Sunuu jaartii kutaa harargeetti irraa kutaa biraa heerumte. Obboleessa waan biraatillee manuma isaa hiisii keessaa birraa gabbaafte. Amma badaasaan namoota gad darbe maaliin jaan mana isaati. Ifi badaasaa kana. Maaliif nama deemee dhalaa namaa arrabsu? Maaliif nama Hamza Hajiiti bilbilee badaasa bilbilee aboo waan akkanaa tanan ta'a ijoollee teenya. Ayi mee kitaabuma inni qareewu kana qaama saalaa haadha namaatiin gaafa nama arrabse. Ijoollee tamtu jala gataa irraa garaa. Akkam taatan seesin. Booma amma bayaan baalagumma jiraati. Nama nuti godhaa namni aboolla kaayu hormootii yookaan hoolaa yookaan korbeetti inni wallaa. Khaliifoo mee dhiifama laal. Kunis karaa bareeda. Mee itti deebinee mee amma furmaanni isaa kuni negatiiv isaa kana xiqqishoo let's put on the side moggaa kaayannu. Furmaata gurbaan kun dhugaadhaan ni beeknaa wanni inni akti godhus ifuma gargaarsa tokko karaa kanaa wanni isaa dhufu takka illee nun jirtu. Amma akka nama nuti isaa alatti yoo mataa walitti qabannee nummaa nama kun warrummaan ammaa as gubbaa keessatti gubbaa jiru kuni what do you feel what do you think ati amma khalifa personally amma yoon si gaafadhe yaa laalli gaafii bareeduudha laal maamma bayaan tiktok irratti oduu hin taane namni hangi tokko bilbilaan kawo maammat gaafa akkanaatis waan akkanaa gooti gaafa akkanaatis waan akkanaa gooti gaafa akkanaatis waan akkanaa gooti wanni kun si qofa oduu hin taane akka ummata baha jiraatu kanattillee nu xiqqeessaa jirta. Akka amantiittillee karaa kanaan nu xiqqeessaa jirta. Akka nama warra kabajaa qabuutti warra gartee namni bakka biraatti yoo nama harargeette nama harargeen hin jaaladha sin jaalala nuti namni nuu qabu san nurraa hir'isaa jirta. Bakka meeqa bobbaatee waa meeqa waliin laaqaa jirta. Obboleessa kiyya si gargaarra ati nama diini dhugaadhaa kitaaba baratte gattaa ijoollee barsiise yookaan ifiifillee baradhu mee maal feeta huluma mana kaayansan feetaa mi'ee doolaara 100 takka walitti qabnee social media kanarratti ajandaa tokko isinitti hin fidu jee kakatee aanaa antii isaatis kakatee qabnee waan ni barbaadu ni gargaarraa ulaa manatti keenyaa fi jaartiin isaa namoonni nama gama gaafa jaartiin ta'eef ilmoo mana namaa keessa galan kan manni ta'an ni dhagama biyya san keessatti illee yoo dalagaan jiraachuu baattee gartee namni nama dalagaarra guddatee miti qarshii lama godhuun beeku haalli kun itti jabaatellee
miidiyaa irra waan jechuun qabu sheekootii teenya jala maxxanee ustaazoota keenya jala maxxanee jabaatee uffatee akkuma duraanii nagayaan barsiisee yoo deeme ammas gargaarsa keenya irraa fiduu bandeebu garuu akka amma jiru nagayaan barsiisee yoo deeme ammas gargaarsa keenya irraa fiduu bandeebu garuu akkasi haa gorfamu ni gorsuu malee gurbaa wallaa nama fadha badhaasa amma waan yaada khalifa kana anaa gaafate isa gaafate dhageessemi dhiifa mana biraa beektaa olii tokko jira wanni dhawaa jiranii laal wanni goonu yaada kana fudhadhuuti let's do it alamma yoo wanni ulaa kana booda maaltu jiraadha ulaan tuni it's no big deal yoo ammas deebine ani boru ganama amma I can provide him 50,000 boru ganama kuma shantam account saa keessaniin dabarsa wanni kun akka itti ta'u yoo hulaata namoo waan biroo hulaatara duuba jiraadha beekatte yoo rakkinni kun dhugaan hulaa fi baqachiinsaa taate hulaan qarshii kuma shantamin geessu barra laalle abdi mana waan hubatanii jira amma giziina dhufee irra dubbatu sanii yaa ustaas Maambayan eegamaallee inni namaa kun sirraa kafalame telefoonallee jarri san akkasii deebisu ni goona ammoo namni edaatu gasti edaa asirra sauma kana tana anillee kuma diidameef qabee garee teessan inni dabalaa jeellee baawlaan kun warra garee san keessa jiru jechuudha warra isa duubaa wal mari'atanii namoonni muraasni ijoollummaan asirra jirtu mana san fuula tokkollee taatu irraa finnaa jaanii waada galaniif jira nama tokkollee edaa sumarratti gisee tana dhaga'u anillee itti na dabalaa gurbaa kan waliin goonaa fi warra jaan jechuudha. Wallaanamu qaba gurbaan wallaanamu qaba mana bikka hidhaa takka kataa'ee gurbaan wallaansaas ni fadha. Saamee kan irra feeti isaa yaadni mataa kun keessa jiru ajandaan kun dhufee keessa seeni mataadhaan ajandaa kana keessa. Daranaa kawute jechuudha. Laalaan immoo nama tokko haa amantan fidaa isa haa kaayanii mana san isa duubatti irraa fixanii itti haa galchani. Akkasitti waan danda'uun godhaanillee. Yaada kiyya laala mo'onne tammaatti kuni anamma kuma shantamii if qabee kuma shantam ganama nama fayyadamu. Khaliifallee illee qaqabsiisa khaliifallee ni gargaarrechaa jee khaliifa qottol seenee qabadhu gargaarsa. Namni gargaaru ni jira wanni waan fadha ni jira namni. Jecha leebaa hullaan jee kana dhiifama badhaasaa guutuu akka laalla seefaan bu'ee jecha inni jee kana ansilaa isa kan namurra nama waan silaa barbaadamaa san namni godhee waan san xumure waan haftellee namni san nuun mareetee I can take an action. And a personal action. I stand with you. No, lama, I'm a lot of communication. The monk, I can't have a make your front. Malif, Boruganama, Jole Wajaru, Jutujira, Jol Musan in the Versailles. Amadura Sumatina County again. Number, Tara do number, Tara do Gaba, whatever it is, if you want to go to the leader. Jollu matana obsu di debar. Yamma jollu makale jengal gal khalle. Abo lu kana jirani. Haida mu gurban. Malla kana gargaru duru haida mu. Balasa. Rakor zaman malla kamu. Mita kasih raga besar raja dapat juga dapat memang. Gurba wali kame dugumay mo jate. Katra wali bule terna. Gargara kana maturumba dulle mata sati maljen. Nu segar garwan sanidi. Nu sioji jirrati. Telefonan le nu bikas sidi bisa. Thai jen again. Hai kan orang mal berbat. Anak duf. Kenapa tak cara nak ni cakap? Saving kan awak. Anak duf. Je tak kata kati ni tim. Abalu sangkan FKB. Saim sangkan isa kan ni beta me. Ini kunule sangkan FKB. Ops. Itu jirani. Ops nen. Sawa singgah. Aku tak kejar anak orang mati. Adunya mana rati jene. Namnu kuma karakat hari dunia juru mici. Lal. Inno ko shawatati motati bi gurbakon awai fajje wana kana harati fajje sama bani bi dadi osa gargar sidurun dabba nama bele fi nama gargar safar sidurun nama dabba tu mi nama wabe ko dokko yo rabbi sila fi san kabade tum kanu fi gargar sam fede sa ka kada juga ndak de mu jira ke ma rigabe ya sila fi sila ko besati opsa qalbu yobsi yo rabbi sila fi sakhin khaysani gargar ara kon kabu garu nama duga rakkate fi
Shabab addaalalla daachimaa fi jeebazara akkanaa waddaadha. Maama bayaan gargaara mullee kakamaa gargaara. Baratii yaadafe. Manzara ati ilaalte kanaan laallee abdii dadardhiisaa waan kana jalan dalaginaa gurbaa kana nuun jee dhaqqaa nama nurra guddaati hayyee jennee jalaa galle saayibii. Si dura laalle manzaraa kana. Amma jarri warri isa gargaaraa jiru guutuu keessaa baanii barri yoo karaa kanaan dhufe. Badhaasa fi dhaggeeffadhu. Anaaf diida danniiraa akkasii bakka iyyuu facaaftu kan gaafa leenca qiyyaa furnaa dhuguu baatu. Gaafa walii jettee I told you she's here for her. Anu taphan namaa keessa qabaachuu jettee laguun irraa dhaabbachuu jiru numaan jira. Wallaahi laazim maama bayaa yeroo duraan dabartu ana duraan yeroo dabarte dhugatichi deebina. Ta laguun irraa dhaabbachuu jirtu man namaa amma kudha nama dalagee ni jirti. Nama gargaartaa hin beeytani. Wadafit. Gurbaa kanaa gurbaa amma isa tolta wallahi fajjeessa man bayan wallahi maama bayan fajjeessa dhugumatti fajjeessa man bayan. Amma fajjeessaaf kana bara abdiidha ilaalamma abdii faanes abdii adii faanes gubba jiranii waan takka mala godhaati hedduu itin akka dandeemutti harmona jaatiin yoo dandeeme nuti amma nugee nu keessa mana keessaa gayyaatii beekattoo waan kana goonu yoo dandeeme waan kun dhugaa akka ta'u taate lubbuu isaa kana seef godhuudhaaf beekatte. That's number one. Boota batbatee jechuudha. Namni kun rakkinni inni qabu yoo kana qofa ta'e jechuudha. Amma ulaa qofa dubbachaa jirta bara. Ulaa tana nutis waa ijaaraa jirra. Ulaan tun waan guddaan. Ulaa fi mana kilaasa takka irraa naaf ta'aa jeelaan. Akka naan jettu mana nagarsiisetti bikkaan ciisoo asi naan jeelaan nagarsiise. Kusi abo Rashidaa galchi turte hin gargaarte. Amma mana kun yoo dhumuu baate ammas lamatti fanni saaree. Bartanaan jaa. Dhiifama mee abo Rashidaanis waan barashitee jirti. Mee dubbadhu abo Rashidaa bakka seente. Ani isiniin jaja'u isa kayfiin ajjeesa jedhu miti. Akkanatti teessanii konfiraansii guddaarraa qabdanii lakkii akkana kuullee tana gargaara. Zig jettee dhaabbatti. Geema gaariidha. No. Amma seriyeesitti dhage galatoomi dura naquu keessanii fi maaltu jira isanii fakkaate. Nutiin kuni hawaasni Oromoo jaame ha kiristaanawe deebi'i jennee kadhanna maallaqa kannineefi waqa baadhaayi habaala gaa'e rabbii jiitaa jennee itti rarraan. Kayfiin ajjeesa jee Allah ifin ajjeesin addunyaan tun mi'ooytuudha jenneetti jala boonya maal feeta maal siigoon jarana mucayyoon tun amma 12 mana namaa keessa daleeti dhaqqabaa isiniin jetti keessaa hin ba'a heerumeetiin horaa maama bayaan naggada sodaachisaan waa fuudhan kana dhaabii jaadaan abo Rashidaan akkana siin jetti. Mata fitti dibbaatii dan mata waaya bara kulle dubbin akkasii miti bar amma ga nama ada fuudha cufa jala ceeneeti maallaqa kafallaa jechuudha way waan uffadhee rabbiin kun Abo Rashida wallahi isgeema kana moo baadhe Oromoo gurrina godhuu baannaan baantaame Oromoo guutuu bakka takka mareetee isin dalee jiran no dhugumattuu amma laal kofla biraa dabarsinee tasgabbaadha waan kanatti yaadadha. Akkasitti haasa'u lubbuu qabu nas ba'a. Maama bayaan haadaa sirraan fuutan haadaa sittin kannitan hin jiraachistan hin ajjeestan. Dubbiin wala ittiin ida'uuf irraan irrisu guyyaa inni lubbuun isaanii dhaabbatti jee inni dhaabbatti hiriira bahuu dhiisa. Hiriira bahuu dhiisa. Namni ifa ajjeesuuf hin ajjeesa jee dhufee mari'atee lakkii hanqamu waan namni naan jehuun eega jee if hin ajjeesu. Khabiraa. He need help. Gargaarsa barbaada. Gargaarsi inni barbaadu. Mentally, emotionally namichi kuni surriin isaa sirriitti dalagutti hin jirtu. Depression waan ja'anii jiru. Depression qabaa. Depression sanirraa ifaa wal'aanuu yookaan wal'aanuu qabdan. Maraattuudha Aburahidan. Aburahidan maraattuudha namni Itoophiyaa jiru depression isaa fida. Biyya faranjiin jedhamu. Depression ni baala waswaasa shayitaana firraa naari jaanii sana ulleeti. Nama qareen nuti shayitaana firraa naari enne timna nama qaala jee nu qaraasisu.
obsilee baay'ee Amma wanni kun akka daldala ta'e isinitti mul'atu. Abu Rashidaa waanuma beekti dhaggeeffadha. Abu Rashidaa waanuma beekti har'a immoo yeroo galte. Namni hirkannoo bare. Namni keessaan batattaafata qabne. Namni jizii hunda namarratti kanumatti hirkatee jiraatu. Wallaahi dhalas ta'ee dhiiras ogguu hunda achuma ayya malee tarkaanfii akka duran tarkaanfatu. Gadda mana arbii kanaa ayyee gisee fixattannaa dabarsa. Wanneen ani jee siin galle malee akkaminna jala galte. Takka nama ifiin ajjeesa jiru haadaan jala ceenaayiin je. Konferensii qabanneeti irraa dhoorkinaayiin siin je. Kun cufti nuu ergaa qabaa beekadhu. Hai. Fuulleen ni jirti. Geema qabdii keessiit irratti maaliif fi hin shaakalleen je. Maaltu hafe kanaachi. Haiga barbee khidama kana deemi jaaniiti karaa buusan malee karaa kana hunda wajji deemanii fitani. Maama bayaan gargaarsa hawaasa irraa harkate hogguu takka lama. Hawaasni kuni nama rakkataa rabbiin gaanii jiraamii fayyaa dhoorge. Kaagartee bakka hamaa keessa qarqabamee taa'u. Mana naafitaa nama jiru gargaaruuf deemtanii baar. Yoo mana kana naan finneef hin ajjeesaa. Akkami dubbiin sun? Ni rakkadee mucaan irraa dhukkubsatee. Hawaasa kanaa hojii wal marannee dhallee gudalu. Maa rabbi sin godhe. No. Abu Rashidaa dhege ilaal. Tanalleen jeeni. Why not? Maaliif hin jenne? Qoy ni fitadda. Aafi ni fitadda. Listen. Dhaabbadhu ni fitadda. Hedduu haasawte. Dhaabbadhu ni fitadda. Dhege hedduu haasawte. Dhaggeeffadhe amma. Thank you so much for giving me advice. Obsa qabaadhu. Kata godha. Obsa qabaadhu. No, amma laal galatoom. Waa'ee laayifii hin partanii namaa keessa hin seenin. Namuma dhala namuma rakkata. Fidee ifiin ajjeesaa je. No, numa dhala numa rakkata numa dhukkubsata. That's fine. Awwaamaan taataati maa jirta suuraa dhallee buqqisne maa rabbisi godhe moo. Bas haa laayifii namaa keessa seenuu hin barbaachisu. Eenyu laayifii kee mana wanni pablika irra fida. Turumbaduu naq. Eenyutu laayifii fi pablika irra fidii siin je. Dhege. Ati maa carjarta isaa. Don't say that. Ilmoo galee dhukkubsatee maarree kan tarabbiiti. Dalagaa rabbii keessan seenu. Dhaabbadhu booda kee fidatta. Okay, hojii rabbii keessan beekumsa kee boodatti fudhattaati. Ati isin dura dhallee guddisne jarana. Rakkannee keessaa baay'ee. Rakkoon jirtu tana yoo ni madde Oromoon tun na gargaaruu dandeessa. Ammaa fuullee tana niin fuudhaa amata dheeraan filaana qaba. Fuudhuun dhaqqabna fuullee tana. Manaan biyyee galee jira hin fit. Fuullee tanaan liqiin akka inni jeeniiti walii ganna jeeniiti diggee jirti. Yoo feete ati dubbadhaan sirraa hin dhaabbadha. Yoo jarjara qabaatte ati dubbadhu. Isitti naasa'in yaada mataa keetii ibsachuu hin dandeessu ni jira. Hayi maal taate? Maa anarra ta'e isaati narraa gabbuu hiisuuta. Oromoon tasu walitti hirkattu malee hin jiraattu. Ajaa'ibaa bara. Amma bika takka gurbaa kanan gargaarre moo akkamitti yoo bika takka Abu Rashidaa akka hadiisaan isin dheereessini taffi nurraa godheetis namuutti wanniidhaaf fitadhaa mee isin fitadhaan isiniin dhaggeeffadhaa jarjara takkan qabu waan agartee umrii tanaas suutatti ittichi deemu taa'uuf. Kanaaf bareechee waan hin bira dhaquu barbaadu. Isin wali jarjara qabdan itti fufaa. Namaariyaa biyyaata kan nagoya. Namaariyaa biyyaata kan neewayya. Zakariyaa hajoo fudhadhu Zakariyaa. Muutirra jirtan dhageessu? Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hundinu wallahi bar awalman badun dabe wane yaad bredara jirtani awa bisa kan yana rabbi gargaru tikishoro ko tiyasamuti ni kamana fakata ka hada qiyati duga da namda ko gargara bu number ko mar kon ka buguru oso isa ni gargaran jenne